yoo ati mana keessaa tolte akka ati dhiira baaftu beekan, akka ati goota baaftu beekan, akka ati gootota addunyaa moototi addunyaa oomishtu waan beekaniifi ati mana keessaa kufuun, ati mana keessaa kaayyoon kee carqii irra deebi'ee huccuu jijjiiratu, kophee makanaanummaan kophee mucattiin sun godhattu an godhadhee argaa, huccuu ebalu sun godhatu moodelistii masii ta'a. Kaayyoon kee guutuun jasada qofarratti, qaama kee qofarratti, kophee fi uffata gubbarra godhattu irratti akka deebi'ee kaayyoo waan dur dubartiin seenaa qabdu, dubartiin ummata Muhammad qabdu dalaydu akka atin dalayne wanti si godhaniifi karaa gabaabatti ummata Muhammad irraa haajaa bahuuf si kuffisuun tarkaanfii nambar 1 tokkoffaa ta'ee akka argamu waan hubataniif. Gatii kee, ulfina kee ati akka maletti of laalte ta'a. Jechoota warra beekumsa hin qabne yookiin warra beekumsa hin hubatini, baratee barnoota hin hubatini laalte. Haasawa namni gariin arraba irra si deebisee si tuffatu laaltee ija gadi bu'aadhaan, ija gadi cabeen of hin laalin.